motumman ethiopia hojjattoti United Nations ati 72 keessatti akka biyya gadlakkisani bahan akeekkachiisuu hordofe United Nations motumman United States fi biyyoonni baay'een motummaa Ethiopia balaaleffachaa jiru. Kun dhiibbaa jabaa Ethiopia irratti hordofsiisuu akka danda'u xiinxaltooti siyaasaa raagaati jiru. Guyyoo Aariyoo gabaasa bal'aa qindeessee jira. Ethiopia is expelling 7 senior UN officials, accusing them of Ethiopia namooti beelaan dhumaa jiru. Gargaarsi namooma guyyaa konkolaataan dhibba tokko midhaan nyaataatiif qorichi geessuun uummata Mallas Zeenaawi dhaqqabuun jiraatullee parsantii dhibba keessa 10 iyyuu mirkaneessuu hin dandeenye. Mootummaan Ethiopia waan kan sirreessuu danda'u ture. Kanaaf habeelak meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiru jennuuf irra guddaa dhaabbata gargaarsi namooma yookaan United Nations Humanitarian Chief Martin Griffiths rejection and removal as global criticism intensifies. Amerka fi gamtaa Awurooppaa qofa osoo hin taane dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee waan Eertiraa dabarta addunyaa guutuu waliin nagaa walitti dhaamachuuf waan karoorfatu fakkaattu Itoophiyaan Abiy Ahmad Ali adoolteen buliin arcumme luqqabaatti. Adeel Kwaadir UNICEF irraa Sooni Onyengbulaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii koomishinii mirga namoomaa waan sasaansa kulootoo dabalatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii gantooti olaanoon gargaarsa namooma torba dhimmi biyyitiyya keesseenani arrooyi jechuun himatte sa'aatii 72 yookaan guyyaa 3 keessatti Itoophiyaa akka gadlakkisanii baana jaji dabarsiit. Ibsi dubbi himaa ministeera ajala Itoophiyaa Diina Muftii kennoon ittaansee xalayaan tokko isaaniitiif mataa barreeffame mootummaan Itoophiyaa akkas jedhe sa'aatii 72 qof qabdan personal non grata for all of you dafaba. This week the UN humanitarian chief criticized the Ethiopian government, accusing it of stopping much-needed aid from reaching the war-torn Tigray region. Sochi motummoota gamtoomanii maammat namooma loogi mal hojjachuuf bilisummaa rakka hundaa'e. Hojjattoota dhaabkiyya Itoophiyaa keessatti hojii gargaarsa lubbuu bararuu hojjachaa jiran cuuf irratti amantaa guutuu qaba. Jabduu rifaadha. Goofamu hojjattoota gameeyyii dhaabbati isa kan hordofuun galgalumsuun deebii hatattamaa kakeen barreessa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abba Antooniyoo Diyooliif Guutarees jedhe. Irri buusuun uummata Itoophiyaa rakkoo keessa jiru cuuf gargaarsi namooma barbaachisaa akka dhaqqabuuf dhaabbati mootummoota gamtoomanii murannoo qabaa jedhe bulchaan guddaa United Nations kalami Portuguese Guutarees. Mootummaan Itoophiyaa wargus kan cufa akka deebisuuf jabeessine gaafanii jechuu waajeef. All of these steps are critical to make it happen. Miidiyaaleen addunyaa immoo reediyoo fi televiziyooniin weebsaayitii Facebook dabalatee dubbii walirra butuun saatalaayitii weeraraan. Itoophiyaan hojjattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii torbariiti mata duree oduu godhuun addunyaa dhaqqabsiisan. Ariyamu hoggantoota dhaabbata gargaarsa namooma mootummoota gamtoomanii cimsee balaaleffadha. Mootummaa Itoophiyaa hayyaayyuu dadhabaan bultii gabaabduu keessa waldaawwannaa yaada Ameerikaati. We call on the UN Security Council and members of the international community to take urgent action. Dubbiin sarbees qiyaamaa ta'uun itti foofte. Jarman dabalatee marroonta biyyoota Awurooppaa taati. Hundi fuul Itoophiyaa deebisuun girrisanii Abiy Ahmad balaaleffatan. Nullee yaaduma Ameerikaatiif dhaabbata biyyoota gamtoomanii qabna. Ilmaan nama Itoophiyaa keessatti akka beelaaf waraanaan dhumaniif hagan caala hin eeyyamnu yaadi isaaniiti. Mootummaan biltsiginnaa gargaarsa namooma naannoo Tigraay yaa tokkollee nu gurjachuun mormaata. Kanaaf immoo ula yookaan keella namooma torbirra lama gad buusee jedha. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee gareen gargaarsa namooma immoo yaada adda qabu. Namooti miiliyoona 5 caala nagabu buljechuun himaatu. Gargaarsi namooma addunyaan ergitu kuyyoon ugguramin meetiin gaafii gaazexeessitootaatiif miidiyaalee ta'uu maal. Konkolaatota yookaan gaarii 400 Tigraay erga keessa 38 qofatti ofirra micciiram hajet dhaabbati Guutarees United Nations. Itoophiyaa beelseen Afrikaa keessatti akka garte takka dhageette jedhanii dhufuu jirjechuun akeekachiisu. Mootummaan Itoophiyaa immoo akkuma barate konkolaataa san ergitan cuftii beelleffitti gurjechuun sobu yaale. Konkolaataan kun garam dhaqeen gaafii nam cufa taati. Adooleen bulin BBC World News United Nations waliin ta'u qorannoo jalqabe. BBC'n sabab konkolaataan gargaarsa chumaana feefis akkan jechuun addunyaaf tangaas. The men with guns are bringing starvation once again to Ethiopia. Tokkoffa karaan cufa ta'uuf konkolaachistooti gargaarsa namoomaaf faarifamaa keessa miidhama jiraachuu lam sabab beenzila yookaan boba'aa baankiif neetworkiin Tigraay keessa waan hin jirreef rakkoof saaxilamanii deebuu dadhaban jechuun TPLF bilisoomsaan. Marroon ta TPLF taati mootummaan 4 kiiloo jirba dhuga'ee jira. Badii isaallee waan bartaniif bagu dhugateen gartan kajetti gareen adda bilis baasaa uummata Tigraay TPLF
OMN'f jabeessite waamicha godhachuun uummati garaachaan harkaan na dhumuu jira dafaanaa dhaqqaba jechuun addunyaa beeksise. Warned that hundreds of thousands of people in the northern region of Tigray were likely experiencing famine due to a government blockade of aid. Akka xiinxaltooti siyaasaa gugurdoon kanneen akka Maariyaam Bishaaroof Aljaziiraan faan jedhanidduu waraan Itoophiyaatiif gaagam namooma kan ilaalchise wasadiitti ta'an tokko qoqqobbii Ameerikaa ka Itoophiyaa gaggabsu qofa don taane jeesuu dandeettu jechuun the brutal diplomatic attack yookaan sanction lammeessoo gargaarsa namooma qilleensarra fayyadamuun fedhii mootummaa Itoophiyaa malee uummata kan sooroof sadeessorra manni marii tasgabbii dhaabbat biyyoota gamtooman Itoophiyaa weeraruu danda'a jedhan. Eertira waan dabarta addunyaa guutuun kawaldhabdi carraan biyya Ahmad Itoophiyaa maal ta'uu danda'an gaafii taate bullee hoomilaaltaan. I have full confidence in the UN staff who are in Ethiopia doing this. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti kan argamtu godinni Matakkal erga humni milishaa fi poolisii naannoo Amaaraa garasitti bobbaafamee as iddoo dhalli namaa akka bineensaatti adamfamee itti ajjeefamuu fi kabaja namoomaa mulqamu taatee jirti jedha odeeffannoon garasii arganne. Godinichatti dhalattoonni Gumuzii fi Oromoo addatti irratti xiyyeeffatamuun ajjeefamaa qabeenyi isaanii gubamaa fi saamamaa jiraachuu dubbatu jiraattota keessaa kanneen OMN dubbise. Viidiyoo suukkanneessaan godinicha OMN dhaqqabee dhalattoonni Gumuz humnoota naannoo Amaaraa seeraan ala gara Matakkalitti bobbaafamaniin ajjeefamuun kabaja namoomaa mulqamanii reeffi isaanii yeroo lafarraa harkifamu mul'isa. Viidiyoo kanarraa reeffi namoota lama kan mul'atu ta'us gochichaan namni meeqa akka ajjeefame garuu yeroo adda hin baane. Addeen odeeffannoo keenyarraa akka hubannetti gochichi aanaa dibaaxii ganda doobbaatti fulbaana 13 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatame. Gochi wal fakkaatu torbaanota muraasa dura aanaadhuma dibaaxii magaalaa Barbar keessatti raawwatamee ture. Viidiyoo ajjeechaa magaalaa Barbaritti raawwatame mul'isu irratti ammoo reeffi dhalataa Gumuz tokko lafarraa harkifamaa ture. Namoonni afaan Amaaraa dubbatan reeffa lafarraa harkifamutti marsanii sirbaa turan. Tibbanuma aanaa dibaaxii ganda Caancoo jedhamtutti ammoo milishaa fi humni addaa poolisii Amaaraa daa'immanii fi dubartoota dabalatee dhalattoota Oromoo 7 haala suukkanneessaan ajjeesuu isaanii OMN odeeffatee jira. Manneen 23 gubamanii qabeenyi jiraattota gandichaa hedduun barbadaa'uus ibsamee jira. Matakkal yeroo ammaa iddoo milishoonni Amaaraa gocha fedhan keessatti raawwatan ta'ee jira. Guyyaa guyyaan milishaa fi humnooti Amaaraa kumaan lakkaawaman seeraan ala gara Matakkalitti guuramaa jiraachuus ibsan. Gocha humnooti kun raawwataa jiraniin keessumaa rakkoo ammaataa keessa ka jiran dhalattoonni Gumuzii fi Oromoo yeroo ammaa qe'ee isaanii gadlakkisanii baqachuuf dirqamaa jiraachuun beekamee jira. Dhimma kanarratti miidiyaan hambaa diijitaal jedhamu Al-Ayn wabeeffachuun akka gabaasetti dheengadda qofaa gocha humnooti Amaaraa raawwatan kana jalaa ba'uuf dhalattoonni Gumuzii fi Qimaanti 4000 ta'an gara Suudaanitti baqatanii jiru. Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa lola biyyattii keessatti deemaa jiru jalaa lubbuu baraarfachuuf gara Suudaanitti baqatanii 75,000 ga'uusaas gabaasii kun ni eera. Oduudhuma kanaa wal qabatuun naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalii fi Kaamaashii keessatti nageenya lammiilee mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan fudhataman saffisuu qabu jechuun Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa waamicha godhee jira. Rakkoo nageenya lammiilee gaagaa jiru hordofee qaamoleen federaalaa fi koomaandii poostii naannichatti hundaa'e tarkaanfii hatattamaa fudhachuun nagaa lammiilee mirkaneessuu qabaa jira koomishinichi. Keessumatti banaanaa Sadaalitti bakkeewwan biraatii buqqaanii lammiileen dheessan akka himanitti ji'a majjii darbirraa eegalee haleellawwan irra deddeebiin raawwatamaa jiruun lammiileen baay'een buqqaanii jiru. Bitootessa kaasee immoo waajjiraalee mootummaa cufaadha. Fulbaana 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kaasee immoo hidhattooti Gumuzii dhalattoota Gumuzii haawwan daa'immanii fi abbootii warraa 145 ukkaamsuu hawaasa Gumuzii irraa odeeffadhee jira koomishinichi. Warra kana keessa lama kan ajjeefaman yoo ta'u kan hafan haala sukkanneessaan qabamanii jiru jedha. Haleellaa fulbaana 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaqqabeenis namoonni nagaa aanaa Sadaal 5,000 buqqaanii waajjira bulchiinsaa aanichaa keessa qubatanii jiru. Hordoffii fulbaana 16 gooneen hidhattoota naannichaa fi qaama nageenyaa mootummaa gidduu wal waraansi turee jira jedha Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa. Fulbaana 19 kaasee immoo jiraattota gara magaalaa Daalattiitti sochoosuuf carraaqqiin godhamaa jira jedha. Haa ta'u malee jiraattonni fi hooggansi aanaa Sadaal humni nagaa gahaan akka hin jirre natti himanii jedha. Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaalee Kaamaashii fi Matakkal keessatti haleellaa irra deddeebiin raawwatamaa jiru qolachuun hojiin mootummaan federaalaa fi naannichaa hojjetan lubbuu nagaa wara fiduu fi lubbuu lammiilee nagaa baraaruu hin dandeenye ka jedhu koomishinichi warra buqqa'ee jiruu fi ukkaanfamee jiruuf dhaqqabuun baay'ee murteessaa ta'uu eereeti jira.
Oduu keenya xumuraatiin Walloo aanaa baateetti hidhattoonni ergama bilchiginnaa fudhachuun daangaa tarkaanfatan dhukaasa bananiin namoota lama ajjeesan. Guyyaa har'aa aanaa baatee ganda Caacaatu jedhamuun beekamtutti hidhattooti Affaar dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin namoota lama maatii tokko keessaa battalumatti ajjeesuu jiraattonni OMN'tti himan. Maqaan namoota ajjeefaman kanneeni Hiddee Hiisee fi Hiddee Huseen kan jedhaman ilmaan abbeerawwanii ta'anidha akka odeeffanneetti. Hidhattoonni kunneen guyyaa 3 dura dhukaasa kan eegalan yoo ta'u haga ammaa dhukaasni itti fufeeti jira. Ummati aanaa baatee dhukaasi qaama hidhate kanaan irratti baname akka irraa dhaabbatu qaama dhimmi ilaallatutti iyyatanis waan furmaata hin arganneef yeroo ammaa tarkaanfii ofirraa qolachuutti seenanii jiru. Yeroo ammaa dhukaasi meeshaa guguddaan hawaasa irratti kabaname yoo ta'u jiraattonni naannoo daangaa Affaar irra jiran sodaa nageenyaarraa kan ka'e qe'ee isaanii gadlakkisanii baqachaa jiru. Guyyaa 3 duras namni tokko hidhattoota kanneen ajjeefamu gabaasuun keenya ni yaadatama jechuun kan gabaaste riippoortara keenya Faayisaa Eliyaas.